Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Ani akka jireenyi isiniif ta'uuf akka isiniif baay'atuuf dhufe nuun jedha Gooftaan. Seexanni garuu inni hatticha, inni kan nama qalu, inni kan nama balleessu malee waan biraa waan tokkoyyuu hin qabu jedha Gooftaan. Dhaggeeffattoota kiyya, Diiyaabiloos kennaa dansaa, kennaa gaarii ta'e kan isiniif kennu tokkumaayyuu hin qabu, takkaallee hin qabu. Yoo waa isiniif kennellee sobee dansaa fakkaatee, sobee gaarii of fakkeessee soba isaatiin lubbuu keessan balleessisaaf jedheeti. Soba isaatiin hin sobaminaa. Gammadi, jaalallii fi kookkisi sun duudiin ji'a 3 caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haarinni adda addaa mul'achuu jalqabe. Shaakala dhoksaa. Gaafa tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasaa gad deebisu of biratti arge. Iyyuullee barbaade garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafa dammaqu qaamni yookaan foon aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaa itti qabatan ta'eeruun arge. Gaafa tokko asumatti mul'atti, asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhage'a. Haala sodaachisaa kana hundumaa obsachuu waan dadhabeef ishee dubbisuuf murteeffadhe. Gaafa haala kana hundumaa gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkas naan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa nan gaafate. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenya kiyyaaf keeti kanarraa kan addaa ta'a naan jette. Anillee yaada kiyyaan jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarraa jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu sana naaf wayya tureeyyuu jechuu jalqabe. Achiin booda baay'ee si sodaachuu jalqabe. Guyyaa lamaan duuba fuula dansaa natti agarsiisuu jalqabde. Nattas kokkolfuu badhaasa adda addaas bittee galaa baay'ee akkana jaallattu natti himuu na jajjabeessuu jalqabde. Haala hundumaa gara fuulduraa akkanatti himtu na akeekkachiistee achiin gara mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan bunnaa bitii tokkootti na qabdee deemte. Achittis waadaa dureessa si godhanaan jette san na qaabachiiste.
guyyaa keessaa gaafa tokko waan an amma beeku kan hundumaa hin beekta naan jettee gara manaatti deebine. Jireenya isii waliin illee akkuma duraa kaan ittuma fufe. Haa ta'u malee jireenyi kiyya gaaffii fi sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxxoo kana jalaa bahuu danda'a? Adoo bahees eessa abbaa kiyyaa dhaqa? Eessa abbaa kiyyaatti gala? Guddoo yaade dhiphadhee cinqame. Asirratti akka naa hubattan wanni an fedhu tokko warri Aliis intalti isaanii Aliis hojii hafuura hamaa, hojii xinqoolaa, hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee waan ta'uu jiru kana akka isaanitti hin himne of eeggannaa cimaa naaf kennitee jirti. Hin rakkadhe. Kolbaatiyya, saba kiyya, nama ergaa kan amma na dhaga'aa jirtu. Durbi umrii waggaa 20 waan akkasii kana ingooti jettanii hin shakkitanii? Namni alaa isii kan beekuun intala bareedduu waggaa 20 baankii keessa kan hojjettu akka taate qofa ture. Isheen garuu ergamtuu diiyaabiloosii turte. Dhaggeeffattoota kiyya, bara amma keessa jiru kana keessattis aliisotni baay'een jiru. Kanaafuu of eeggachuun, jireenya gooftaatti maxxane qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Waan sodaachisaa addaa. Gaafa tokko Aliis gara bakka hojii deemteen duuba mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluu barbaade. Umrii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutameef kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru yookaan firiijii 4 mana keessaa qabdi. Isa tokko gaafa qulfii isaa cabsee banu waan arge amanuu dadhabe. Buqqii mataa namaa akkasumas foon namaa keessatti arge. Gara gubbaatti immoo lafee namaa adda addaa arge. Firiijii biratti okkotee guddaa afaan isaarra baalliif buqqiin diqqaan tokko carqii diimaa waliin irra kaa'ameeru arge. Afaan okkotichaa banee yoo keessa laalu okkotichi dhiiga namaatiin kan guutame ta'uusaa dhagge. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenye. Amma akka nama du'eetti if laaqqe. Eessas gara milleetti miliquu akka hin dandeenye. Du'aan marfamee akka jiru amanee waan ta'uuf jiru hundumaaf kana booda bitamee jiraachuu qaba jedhee of amansiise. Aliis bakka hojii oolterraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte anaaf gale. Kana booda addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjin wal bare. Boringa bitaa jireenya irratti hin qoosin si waamaa jira kootu gara Yesuus. Boringa bitaa jireenya irratti hin qoosin si waamaa jira kootu gara Yesuus. Biyya lafaan tuntun sobde dansaa fakkaatti arda nagaa fakkaatti boori diina sitaatti qaroomne duu. Maale gowwaan ta'ini yaada garii siif qaba kee taphaanii biyya lafaan tuntun sobde dansaa fakkaatti arda nagaa fakkaatti boori diina sitaatti qaroomne. Maale gowwaan ta'ini yaada dansaa siif qaba kee taphaanii karaaf dhugaanii. Jiruu fi jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni. Jireenya bara kakabatuufi maale akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi du'aafi
Malee akka namni tokko hin banneefi Darsee kennee waan ilma fidoo Sileef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaadha beellamaan baay'eessi sileef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaadha beellamaan baay'eessi kootu garasaa kootu. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Kan isin waliin ture Mootummaa WAAQAYYOOTTI bidireeti sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 0913 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1:45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa horaa bulaa. Gooftaa gara isaa gooftaa, isi waamaa jira gooftaa.